Egaa faamilii kiyyaa akkuma isiniin jedhee buddeena hojjedheetiin isin agarsiisa isiniin jedhee yeroo hojjedhu dhiifama natti hin tolle isin waraabuu fi ni beektan jedhee yaada. Yoo amma kuni kan xaabii adiitii jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisa isiniin jedhee kuni kan xaabii adiitii. Xaafii diimaa yeroo biraa yoo hojjedhullee akkasuma viidiyoo isin waraabu ta'a. Haala kanaan xalabadhaa itti fayyadamaa. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko ijji isaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Buddeenni xaafii adii kan xalabadhee irraa hojjedhe kana fakkaata. Kuna sirriitti kaameeraa itti dhiyeessee isiniin mul'isee jira. Yoo irraa kana fageesse kaameeraan kun kanatti bifa jijjiiraatti dhiyeessee kun sirriitti mul'isaa jechuudha. Haala kanaan isinillee xalabadhaa isiniin jedha. Buddeenni tokko baay'ee bareedaadha jechuudha. Buddeenni alaa hin miitinaa ofii keessanii daakuu bitadhaatii haala kanaa hojjedhaa baay'ee tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah hojjedhee nyaadhee argee jiraallee maashaallah tabarakallah isinillee xalabadhaa haala kana itti fayyadamaa yoo isin barbaachisee jechuudha. Warroonni ruuzaa fi qobziin adiin isin salacha'ee jechuudha. Namoonni hedduun baay'ee barbaadu buddeenaa fi shiroo barbaree waan kana kana xalabadhaa isiniin jedha. Iddoon meeshaa itti bitamu kun jiddaadha jechuudha. Warroota jiddaan jirtan tarii warroota makkaa jirtanillee isinii fiduu danda'anii bilbiltanii gaafachuu hin dandeettanii bakka akkanaa kanatti nu fidattan isinii kan fidan ta'a. Irraa xalabadhaa isiniin jedha. Maaman maayaatti nu jette jarri kunoo ija keessanii argitan buddeena nusu baay'ee bareedaadha jechuudha. Harka kiyyaa keessa kan hojjedhe hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah isinillee irraa fayyadamaa hedduu tokko namatti tola isiniin jedha faamilii. Hi jirtu my family. Hi guys. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Maashaallah tabarakallah har'a waan haarawaa qabadhee isinii dhufe warri akka kiyyaa mana xalabaa jirtan jechuudha. Kan barraa jiru waa hundaa akka barbaade bakka fedhe deemee bitachuus danda'a. Akka barbaadetti xalabachuu danda'a jechuudha. Kan xalaba jiru immoo hin danda'u jechuudha. Akkasuma ani har'a wanta biyya keenya hunda isaa bitee jechuudha. Akkasuma maafi faamilii kiyyaa waraabne viidiyoo kana tarii namoonni akka kiyyaa gizee hunda ruuzni salacha'ee qobziin adiin suuqaa guuran kun salacha'ee ni jirtan jedhee yaada irra caalaan keessan jechuudha. Ijoollee mana xalabaa jirtanii akka kiyya. Egaa asumaan gama viidiyootitti isin dabarsaa. Akkuma asirraa argitan kana barbaree biyya keenya jechuudha. Yeroo hedduu nyaata hojjechuuf barbaree biyya keenya oriijinaaliin argamu jechuudha. Suuqa mataa isaatu jira. Suuqa mataa isaa kana iddoo isa itti gurguramu dhaqanii osoo bitatanii wayya maaliif barbaree nutuudha jechuudha. Barbareen amma suuqarraa bitamu kunniin barbaree malee wantoota garaagaraa wajjin arganii walitti daakanii qulqullina hin qabu. Qimamii garaagaraa hin qabu jechuudha. Barbareen biyya keenyaa qulqullinaan beekama jechuudha. Qimamii garaagaraa qulqulleessanii wajjin daakanii akkasitti qophaa'ee biyyarraa dhufa jechuudha. Garuu waagaan isaa baay'ee takka wittiidha. Riyaala kiiloon barbareen kiiloon tokko riyaala 35 jechuudha. Lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa warra gurguruu san argeetiniin anillee irraa xalabadhe. Akkasuma waa hedduu xalabadhee viidiyoo kan isiniif waraabu ta'a. Inni jalqabaa asumaan isinitti agarsiisa. Viidiyoo awwalaa kanarratti inni kun barbareedha. Akkuma argitanii barbaree nusuudha jechuudha. Barbaree nusuu qabdanii jedhee lakkoofsa viidiyoo irratti argee jennaan gaafadhe. Achumaan eeyyan ni qabna. Barbaree nusuu ni qabna. Akkasuma shiroollee ni qabna. Akkasuma shiroollee qofaami. Shiroo qofaamti kun shiroon akkuma asirraa argitan kana inni dura kun barbareedha. Inni kun immoo shiroodha jechuudha. Xiqqoo kan barbaree wajjin daakkame jechuudha. Kan addallee ni jira. Akkasuma inni birallee kun asitti inni kun xaafii diimaa jechuudha. Xaafii diimaa. Asumatti immoo inni kun kun xaafii adiidha. Inni kun immoo xaafii diimaadha jechuudha. Asitti immoo kisni hiikkatuu dide akkasumatti isin waraaba. Banee isin agarsiisee baay'ee tokko jabaata jechuudha. Maqasii yoo muree malee hin hiikkatu jechuudha. Inni beeksisa kun malkiin isaa kan diimaadha. Akkuma asirratti argitan kana baay'ee tokko diimataa jechuudha.
Salantaa isin gaafachuun daganne kabajamtoota fi jaalattoota hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu faamilii kiyya hundi keessan baga jiraatanii warroonni amantii birallee ashamaan qabuune kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa hunda keessan nuti qilleensarraan isin haa qaqqabu baga jiraatanii faamilii kiyya warri jalqaba gammana afaan irratti galatoomaa isiniin jedha warri har'a dhufnellee ana dhufu baga nagaan nuti YouTube channel guyyaa isinitti seenaa subscribe like share gochuun nuti jabeessa maatii naataa isiniin jedha kan durullee like godha komentii barreessa yaada keessan itti fufaa isiniin jedha. Egaa akkasumatti gamanumaan anillee akkasitti xalabadhee jira jabanaa bunallee warri barbaadan warri isinitti tolee boota san dhaquu barbaadan illee dhayxanii waan sila biyya keenya wantoota hedduu achi jira achi xalabachuu bitachuu dandeettanii jechuudha. Ani garuu bilbilumaan xalabadheetiniin madaamii tiyyatti hime madaamiin tiyya bakka fidi jettee itti bilbiltee manumatti fide jechuudha. Mishwaara isaa fudhate jechuudha. Maashaallah ani akkuma sen akkuma dhufeeni buddeena illee irraa hojjedhee jira jechuudha. Inni kun akkuma isin jedhe xaafii adii fi xaafii diimaa akkasuma shiroo fi barbareedha jechuudha. Ani akkasuma haala kanaan qulqulleessaa jechuudha. Haala kanaan hundi isaatu qulqulleessee wanta qadaada qabutti naqadhaa jechuudha. Wanta qadaada qabu naqee tillaajaa kaayee achi itti fayyadama. Akkasuma akka carraa sarratanyaan wayii dhuftee firuma madaamii ijoollee jechuudha. Dhuftee akka carraa sarratanyaan biyya Guraagee kana jechuudha. Wallaahi kana guutuu bitee jechuudha. Kiiloon tokko riyaala 35 barbareellee riyaala 35 akkasuma shiroollee riyaala 35 jechuudha. Feestaana kana guutuu bitee gimmaasha sarratanyaa irraa qoodifi jechuudha. Sarratanyaan wayii akkuma carraa dhuftee waaw eessaa bittee na jettee addisiidha. Achumaan gimmaasha kenneef jechuudha. Iddoo suuqatii bitamaa jedheeni wanni biyya keenyaa yoo irraa turan nama hawwisiisaa jechuudha. Yeroo hedduu yeroo tokko marqa yeroo nu barbaachisu ni marqanne barbareetu kanneen barbareen suuqaa shamaadha. Isa kana xalabadhaa isin jedha warroonni barbaadan koomentii jalatti na barreessaa akkaataa baay'ina keessaniitti ilaaleetini lakkoofsa isinii maxxansaa warroonni barbaadan lakkoofsa isinii maxxansee xalabattanii bitatanii firiijii kaa'attanii waggaa takka itti fayyadamtanii yoo ichi dhume deebitanii bitattanii gimmaashallee ni danda'ama. Gimmaashallee bitachuun ni danda'ama. Kiiloollee bitachuun ni danda'ama. Akka humna abbaati garuu xaafiin adii fi xaafiin diimaan kiiloon riyaala 18 jechuudha. Xaafiin garuu kiiloo malee hin gurguramu jedhan. Kiiloo gadi hin jiru jechuudha. Baay'ee xiqqoodha kun amma fakkeenyaaf inni amma kuni kiiloo tokko jechuudha kun. Xaafii adii irraa hojjedhee jira guyyaa kaleessa. Kana gimmaasha irraa hojjedhee jira gimmaashatu jira jechuudha. Inni kunillee yeroo amma maatii nama hedduu wajjin ta'ee gimmaasha fayyadamee jechuudha. Jarri illee maashaallah buddeena akka ajaa'ibaa kana hojjedhee na wajjin nyaatanii buddeena illee yeroo biraa kan isinitti agarsiisu ta'a buddeenni isaa akkamii yoo naan jettanii absiitii buusee akkuma biyya keenya sanitti xiqqoo lixii garuu yabbuu godhanii xiqqoo isa yoo muluu haphate hin tolu jechuudha. Akkasitti hojjedhee jira jechuudha. Kanaaf illee viidiyoo kan itti gammadee isiniif waraabee viidiyoon ani gammadee isiniif waraabee kun akka isinillee gammachiisu abdii qaba. Asumaan ammoo amma asumaan kun asumaan shiroollee hojjedhee jira. Warroonni shiroon biyya keenya isin hawwisiisee nyaanni barbareen biyya keenya isin hawwisiisee warroonni asirtan xalabadhaa kunoo kana fakkaataa shiroon biyya keenya watii misraa wajjin hojjedhee jira. Kana fakkaataa shiroolleen jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Asumaan shiroollee hojjedhee buddeenallee hojjedhee jira jechuudha. Akkas yeroo tokko yoo dabbaramtan jabanallee ni jira, ixaannillee ni jira, wanti silaa Itoophiyaaf barbaadan hundi isaatu ni jira suuqa san jechuudha. Kan barbaade dhaqee qaamaan bitate qaamaan laalee bitata. Jabanallee viidiyoo kan isiniif gadhiisu ta'a jechuudha. Awwaala kan jabanaa isiniif gadhiisa jabanallee argitanii jechuudha. Buna danfisadhee yeroo dhugu viidiyoo jabanallee isiniif gadhiisa viidiyoo kanallee isiniif gadhiisa. Akkasii kana fakkaata gammachuu biyya hojii qooddattan jedhee yaada. Yeroo hedduu suuqarra deemu barbaree orijinaala kana sokee dhabe akkuma carraa lakkoofsa argee jennaan xalabee isinillee warri barbaadan xalabadhaa jiru tokko marka makkattanii barbaree tokko jiru tokko foon lukkuu hojjettanii handaaqqoo lukkuu hojjettanii itti fayyadamtanii gatii isallee isinii hime jedhee yaada. Gatiin isallee bareeda jabanaan immoo xiqqoo baay'ee widdiidha. Hojjetanii baay'ee bareeda keessumaayyuu warri as turu yoo galtanillee galattanii rakkoon qabu waan keessan jabanaa jechuudha.
akkasii namni yeroo tokko tokko buna jaalataa namoonni harki irra caalaan buna jaalataa illee baay'ee tokko buna jaaladha jechuudha. Sijamar ganama yeroo ka'u buna malee dalagaa yoo hin dalagu jechuudha buna dhugutti. Manifis sammuun namaa firii taati namni ganamaan ka'ee buna dhugee yoo gara dalagaa deeme dalagaa san nashaaxa yookaan gammachuun dalagaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan wantoota meeshaa nyaata barbaachisu wantoota biyya keenyaa hawwoo hin barbaachisu xalabattanii itti fayyadama isiniin jedha. Shiroolleen baay'ee tokko bareedaan hojjedhee jira. Barbareelleen baay'ee tokko bareeda akkuma asirraa argitan kun kaameeraan yoo bifa isinitti daalachiisee kun isinii dhiyeessee jira. Ni qulqulleessaa jechuudha. Wantoota makamu qulqulleessan malee fayyadamuun hin taatu jechuudha. Yoo qulqulleessu wanti keessa qulqullaa'ee amma fakkeenyaaf barbareessan kun amma qulqulleessee jira. Wanti kun osoo hin qulqulleessin yoo fayyadamne kan garaa keenyatti seenu ta'a jechuudha. Kanaafuu qulqulleessuu barbaachisaa hunda isaatu kun amma haala kana asii qulqulleessee itti fayyadamu. Wantoota barbaachisutti naqu qopheessee asuma viidiyoo isin waraabe. Akkasii warroon isinitti tamacha'ee warroon isinitti tolee lakkoofsa nu barreessi inni xalabannaa warri jettan warroonni qaamaan deemnee bitannaa jettanillee akka fedha keessaniiti lakkoofsa haala komantii keessanii baay'ina keessanii ilaaleetini isinii maxxansa. Wanta na gammachiisee irraa fayyadamu isinillee irraa fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma warri rakabootii barbaaddanillee rakabootillee ni jira garuu baay'ee tokko widdiidha. Jabanaan widdiidha baay'ee widdiidha. Isin kanaa miti ani jabanaarrallee akkasuma rakabootii maarree kanarrallee wantoota kana xalabadha jechuudha. Maaliif yeroo hunda aramni foon waan wantooti nyaanni isaanii yeroo hunda yoo nyaatan nama salachaa jechuudha. Keessumaafuu borcii namatti baay'isaa wantoota kana ji'atti yeroo tokko torbaanitti yeroo tokko waan akkana kana yoo godhanne baay'ee tokko bareeda jechuudha. Wanti biyya keenya nama hawwisiisaa jechuudha. Keessumaa buddeenni baay'ee tokko nama hawwisiisaa akkasuma foon lukkuu akkasuma shiroo biyya keenya nama hawwisiisaa. Kanaafuu xalabadhaa waan akkana kana xalabadhaa isiniin jedha. Garaa ofii wanta qalbiin namaa feete godhuufiin baay'ee tokko barbaachisaadha isiniin jedhaan. Yeroo dheeraaf barbaree kana yeroo dheeraaf barbaadee dhabe barbaree ma orijinaala eessaa argee bitaadha barbaree orijinaala. Bakka midhaanii buddeena kanallee ani qamadii hojjetaa ture yeroo tokko yeroo na barbaachisu qamadii irraa hojjetaa ture jechuudha. Bakka garuu xaafii amma yeroo jalqabaatiif erga biyya ormaa kana dhufe xaafii kun argee asitti hojjedhe jechuudha. Xaafii adii fi diimaa yeroo biraa yeroo hojjedhu viidiyoo qasinii waraabu ta'a. Buddeen isallee baay'ee bareeda maashaallah tabarakallah hedduu tokko bareeda buddeen isallee baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf viidiyoo anillee isin waraabee viidiyoon keessatti tole laayikii sheerii gochuun koomentii yaada keessan barreessuun wantoota bituu wanta isin tole isinillee xalabattanii isinillee akkuma kiyya shiroo biyya keenya yaaddan jedheetini yaada. Mee namni shiroo biyya keenya yaaddan mee namni buddeena biyya keenya buddeena xaafii yaaddan namni mana xalabaa jirtan kan alaa xalabamanillee argee jira buddeena qophaa'aa namni bitee kun wallah sun buddeenni sun namatti hin tolu. Afii kiyyaayyuu bitee nyaadhee jira jechuudha. Akka wanta harka keetiin goote nusuu qulqullinni isaa ka eeggate harka keetiin goote wanti ga'u tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf kan alaa san nyaata alaa namni godhee san xalabaturra xaafii kana bittaniitiin harka keessaniin qulqulleessitanii hojjetanii yoo hojjettan akkasuma wanna hunda isaatu qulqulleessitanii foon lukkullee woo mana keessatti harka keessan hojjettan baay'ee tokko murteessaa baay'ee tokko namatti tola. Wanti harka ofiitiin qulqulleessanii godhanii fi wanti alaa bitan gonkumaa walitti dhiyaatu hin danda'u jechuudha. Kanaaf irraa fayyadama isin jedha viidiyoo kiyya kan natti tole isin waraabee kan har'aa kana fakkaata. Warri isin tole immoo laayikii godhaa wantoota akkanaa kana viidiyoon waraabii warri jettanillee dubbadhaa yaada keessan koomentii jalatti kan isin waraabu ta'a. Kana fakkaata viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee meeshaalee nyaataa kan biyya keenya wanti hundu achiin jira dhayxanii inni xalabattanii jechuudha. Maaliif gizee mara xalabuu sun amma ani kun ji'oota hedduuf naga biyaansi ji'a 5-6 nan ga'a jechuudha. Maaliif maankaa tokko yoo itti fayyadame barbaade kana maankaa tokko maankaa lama itti fayyadame gahaadha jechuudha. Kunillee yeroo hedduuf na fayyada jechuudha. Ji'a 5-6 yeroo torbaanitti ji'a tokko torbaanitti yeroo tokko
ni fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu maaliif nuti mana xalabaa keessa kan jirru nama tokko qofaa jechuudha. Osoo mana ijaazaa taate nama hedduu walitti dhufa. Maaliif kanaafuu namni hedduu waan hin jirreef yoo akka carraa sarratanyaan dhuftee hojii fayyadamnu immoo baay'ee tokko bareeda namatti tola. Nama ofii hojii yoo nyaatan nama gammachiisaa jechuudha. Akkasii isinillee xalabadha itti fayyadamaa. Faaxeechiin, maammadoochiin hundi keessanuu itti fayyadama. Waan kana itti fayyadama wanti biyya keenya baay'ee tokko nama hawwisa biyya namaa kan keessatti. Egaa viidiyoon kee kan dharphaa akkana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif hedduu tokko naaf galatooma. Faamilii kiyyaaf jiraadha. Asumatti muraa viidiyoo kiyya. Haga viidiyoo biraatti deebinutti baay turtii gaarii isin jedha faamilii kiyya. Naaf jiraadha. Egaa faamilii kiyyaa akkuma isiniin jedhee buddeena hojjedheetiin isin agarsiisa isiniin jedhee yeroo hojjedhu dhiifamaa natti hin tolle isin waraabuu fi ni beektan jedhee yaada. Yoo amma kun kan xaabii adiitii jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisa isiniin jedhee kun kan xaabii adiitii. Xaabii diimaa yeroo biraa yoo hojjedhullee akkasuma viidiyoo isin waraabu ta'a. Haala kanaan xalabadha itti fayyadamaa. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko ijji isaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Buddeeni xaafii adii kan xalabadhee irraa hojjedhe kana fakkaata. Kuna sirriitti kaameeraatti dhiyeessee isin mul'isee jira. Yoo irraa kana fageesse kaameeraan kun kanatti bifa jijjiiraatti dhiyeessee kun sirriitti mul'isaa jechuudha. Haala kanaan isinillee xalabadhaa isin jedha. Buddeenni tokko baay'ee bareedaadha jechuudha. Buddeeni alaa hin miitinaa ofii keessanii daakuu bitadhaatii haala kanaa hojjedhaa baay'ee tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah hojjedhee nyaadhee argee jiraallee maashaallah tabarakallah isinillee xalabadhaa haala kana itti fayyadamaa yoo isin barbaachisee jechuudha. Warroonni ruuzaa fi qobziin adiin isin salacha'e jechuudha. Namoonni hedduun baay'ee barbaadu buddeenaa fi shiroo barbaree waan kana xalabadhaa isin jedha. Iddoon meeshaa itti bitamu kun jiddaadha jechuudha. Warroota jiddaan jirtan tattarii warroota makkaa jirtanillee isinii fiduu danda'anii bilbiltanii gaafachuu hin dandeettanii bakka kanatti nuuf daawwattan isinii kan fidan ta'a. Irra xalabadha isin jedha. Maaman maayaatti nu jette jarri kunoo biyya keessanii argitan buddeena nusu baay'ee bareedaadha jechuudha. Harka kiyyaa keessa kan hojjedhee hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah isinillee irraa fayyadamaa hedduu tokko namatti tola isin jedha faamilii.